Akkam jirtu hordoftoonni kabajamoo. Kutaa tokkoffaa keessatti namoota iddoo sadii qoonnee ilaallee turre. Kutaa lammaffaa keessattis amaloota namootaa haala sadiin qoonnee kan ilaallu ta'a. Turtiin keessan hanga xumuraan waliin haa ta'uun affeerra keenya. Namoonni neetwoorkii maarketingii kana keessatti waliin dalagan kunniinis haala sadii qabu jechuudha. Isaan jalqabaa namootaan personal yookiin namootaan jalqabaa kunniin posers jedhamu. Posers jechuun qaxxaamuraan warra milkaa'uu barbaadu. Isaan jechuun ani asiin kiyaariin fidaa, mirga kiyyaan Yuusufin jira, bitaa kiyyaan Taaddasaan jira, Fiqaaduu fi Taaddasaan ka ibidda nyaatanii isaan neetwoorkii kiyya na bobeessanii ani immoo taa'eetiin mallaqa argadha jedhanii warra yaadan jechuudha. Inni lammaffaan amaatar jedhaman. Amaatar jechuun namootaan karaa garaagaraa barbaadan, karaawwan garaagaraa isaan akka qaxxaamuraa san, isaan akka poozaru osoo hin ta'in karaa garaagaraa barbaadan sooshaal miidiyaa irra gadhiisaa, tiwiitara irratti, telegiraama irratti, feesbuuk irratti gadi dhiisaa, liinkii kana faffacaaseetiin namoonni karaa saniin dhufanii jooyin godhanii magaalaan tiyyanii baay'attii namoota jedhanii yaadan jechuudha. Inni sadaffaa fi inni xumuraa mootuyyuu professional jedhaman. Isaan professional jedhaman kun warroottan yeroo ammaa akka addunyaatitti multi level market keessatti yookiin immoo neetwoorkii maarketingii kana keessatti warroottan sadarkaa biiliyoonaraa irra jiran jechuudha. Iccitiin isaanii hoo maal yoo jenne waggaa 3 hanga 5 yoo xiqqaate taa'anii baratanii yoo xiqqaate hojii isaanii kanaan warra achi bartaan jechuudha. Kanaaf isinoo kam keessa jirtu laata? Isinoo kam ta'uu barbaaddu laata? Akkuma walii galaatitti kutaaleen murteessoo 8 isaan sadaffaa irra jiran keessaa asitti listiin kuufama yookiin immoo tarreen qabeenyaa isa baay'ee cimaa fi isa sadarkaa kamirrattuu iyyuu itti hojjechuu dandeenyu jechuudha. Haala ittiin neetwoork maarketingii keenya ittiin guddifannuu fi haala neetwoork maarketingii keessatti ittiin milkoofnu carraa qabeessa guddaa ittiin taanu keessaa inni guddaa fi inni tokko professional ta'anii dalaguu qofa jechuudha. Namoonni professional ta'anii dalagan namoota professionaalota hedduu baasuu danda'a waan ta'eef isaan qaxxaamuraan fiiganii fi isaan haala garaagaraatiin milkaa'uu dandeenya jedhanii yaadanis warroottan kanneen keessaa warroottan gara professional ta'anii dhufanii professional of godhuudhaan waggaa 3 hanga 5 sanii olis fudhachuu danda'a. Ta'anii qoratanii hubatanii akkuma hojii kamiitittuu waggoottan 3 hanga 5 booda hojjetaa ittiin kan milkaa'anii fi har'a sadarkaa guddaarra akka addunyaatti kan jiran. Hojii neetwoork maarketingii keessatti namni sa'aatii 10,000 walitti fufiinsaan hojjete tokko nama parsantii 100 yookiin immoo milkaa'aa ta'e jedhamee beekama jechuudha. Neetwoork maarketingiin hojii tiimiin dalagamuu fi hojii kophaa fiiganii galma gahanii miti. Hojii tiimiin yookiin immoo gareedhaan dalagamu jechuudha. Aseet listiin keenya haaluma kanaan yeroo yeroon dabaluu qabna. Kana jechuun namni kaapitaala qabeenyaa tokko ramadeetiin hojii isaa eegale tokko hojiin isaa sun akka galma isaaf gahuuf osoo addaan hin kutin kan itti fufutaa jechuudha. Hojiin isaa sun yoo inni kaapitaal isaa san dabalaa hin deemin hojiin isaa sunis ni hir'ataa, kaapitaalli isaa sunis bu'aa deemaa, hojiin isaa sun galma inni yaade san gahuu fi hin danda'u jechuudha. Kanaaf aseet listii kennallee yoo xiqqaate parsantii 10 dabalaa jala jalaa ida'aa deemuun dirqama irratti ta'a jechuudha. Namni milkeedhaaf yaade tokko addunyaa kanarratti namootaan hedduu dubbisuu qaba. Namootaan dubbise san keessaa namootaan gara isaatti dhufanii neetwoork maarketingii kan isa wajjin fudhatanii hojjetan isaanii wajjin turuu fi isaan kakaasuu dhabuu irraa milkaa'uu dhabuu danda'a. Tarii garuu walumaa galatti wanti sababa neetwoork maarketingii keessatti milkii nu dhoorku inni guddaan namootaan riijeekt nu godhan yookiin immoo namootaan yaada faallaa nurratti maddisiisan dagachuu keenya jechuudha. Namoonni addunyaa kana keessatti karaa nu hin beekneen ittiin milkaa'uu dandeenyu jiru. Isaanis yookiin namootaan 150 isa liistii keenya keessatti qabannisan ta'uu danda'u. Yookiin immoo namootaan san booda barannu keessaa dhufaniitiin akka nu milkoofnu nu taasisuu danda'u jechuudha. Kanaaf jecha baay'ee jaaladhuu fi jecha yeroo hundaa itti fayyadamu tokko quantity brings quality, quality brings quantity. Baay'inni qulqullinni fida.
qulqullinnis baay'ina fida jechi jedhu kana yeroo hedduu hojiidhaaf ittiin tajaajilama jechuudha. Jecha kana dhuguma yoo itti hojjettanii teettanii itti ilaaltanii argitan ta'e jechi kun dhuguma jecha milkaa'inaa yookiin immoo jecha galma isin geessu ta'a jechuudha. Kanaaf namoottan hedduu keessaa namoottan professionaala ta'an cuunfinee baafnee gingilchinee argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma dhoqqee keessaa warqii soyineetiin dhoqqee guddaa keessaa warqii xiqqoo argan namoottan hedduu keessaa namoottan karaa daandii milkaa'inaatti nu geessan namoottan muraasa argachuu dandeenya. Sababa namoottan muraasa argannaniifis daandii milkaa'inaa keenya galma nuuf gahuu danda'a jechuudha. Isaanis baay'ina hojii neetwork maarketingii keenya keessatti nuuf fidu jechuudha. Namoottan kunniinis diriimar namoottan jedhaman yookiin immoo namoottan abjuudhaan tarkaanfatan, isaan karoora qaban, isaan leenjiidhaaf of qopheessan, isaan yeroo hundaa barataa ta'an arganna jechuudha. Kanaaf namoottan keenya sadarkaa afuriin gara professionaalummaa fiduu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa sadarkaan tokkoffaa irratti kan argan liistii baasuudhaan isaan fiduu dandeenya. Liistii barreeffamaa kan ta'e sammuu keessatti kan qabanneetiin sammuu keessatti beeynu osoo hin ta'in namoottan sammuu keessatti beeynu hunda isaanii gara waraqaatti baafnee tokko tokko isaaniitiin barreessuu qabna jechuudha. Fakkeenya telegiraamarra, feesbuukarra, waatsaappirra akkasuma instaagiraam, tiwiitar irratti, iskaayipii fa'aa irratti namoota wal beeynu hunda isaanii gara galmee keenyaa finnee barreessinee isaan sanniin keessaa namoottan professionaal ta'an guulallee coknee gingilchinee baasnee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Isaanis fayyaduu qabna. Inni lammaffaan hanga digirii 6 deemu jechuudha. 6 degree of separation. Kana jechuun namoottan nu beeynu jiru. Namoottan nu beeynu sanarraan namoottan isaan beekan barra. Nama isteeppii lammaffaa jechuudha. Isaanirraan immoo isaan beekan sanarraan nama sadaffaa barra. Hanga 6 deemne jechuun namni kamiyyuu addunyaa kanarratti hanga digirii 6 deeme yoo ta'e nama addunyaa irra jiru kana guutuu isaa beekeera jedhamee tilmaamama. Sadaffaa irratti kan argannu aseet liistii keenya yookiin immoo tarree qabeenyaa keenya yeroo yeroon dabalaa deemuu qabna. Tarree qabeenyaa keenya yeroo yeroon dabalaa deemu jechuun namoottan qabnu har'a nama 150 qabna yoo ta'e ji'a har'aa paarsantii 10 yoo xiqqaatetti daballee 165 akka nuuf ta'an paarsantii 10 isaniin dabalaa deemuu qabna jechuudha. Sababni kaapitaalli qabnu nu jalaa dhumaa deemu waan ta'eef. Afuraffaa irratti kan argannu purpose of network. Isaan kana jechuun ati purpose of networker ta'uu qabda hojii kee keessatti. Nama yeroo hundaa network ofii faffacaasu, nama yeroo hundaa network ofii iddoo gaheetti facaasu ta'uu qabda. Iddoowwan bashannanaa garaagaraa, manneen ispoortii, suuqii, giddugala gabaawwan gurguddoo, iddoowwan namoonni hedduu itti wal gahan deemtee namoottan haaraan guyyaa guyyaa wal baruu qabda jechuudha. Hordoftoota keenya kabajamoo kutaa lammaffaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kanumaan xumurra. Waan hanga xumuraan waliin buutanii hordoftaniif galanni keessan guddaadha. Kutaa itti aanuun hanga wal agarrutti horaa bulaa.